Obboleettiin keenya tokko gaafii na gaafattee jirti. Dhiifama siin jechuu barbaada. Gaafii kee dafee siin deebisne jechuu barbaada. Gaafiin ishee maal jedhaa? Akkam jirtaa lubbuu? Ani hangan dhufe ji'a 9. Maanan ani jiru waayifiin hin jiru. Daataa birrii kiyyaan guuttadha. 220. Damoosni dabalameera jedhanii dhugaadha ameenaaf deebisiru. Rabbiin si qabee jetti obboleettiin keenya tokko dhugaa rakkoo hin qabu obboleettii koo rabbiin si nan qabani rakkoo hin jiru gaafadha waan fisin barbaachise gaafadha rakkoo hin jiru waanan beekurraa waanan dhaga'irraa waanan beekurraa isinitti hima jechuudha maaliif waaqayyoo si qabee rabbi si qabee naan hin jedhina maaliif kuni hojii kooti jechuudha wal gargaaruun waanuma jiru waan beektu walitti himuun waanuma jiru jechuudha kana amshiri siin jechuu barbaada obboleettii koo obboleettii keenya ka ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin yaa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo isin jedha isinis baga nagaa naa taatanii hordoftoota kiyya hedduutu akkasiin jaaladhaa galatooma ulfaadhaa warroonni mana kanaaf immoo haaroo taatan sabskraabii gochuudhaan laayikii gochuudhaan hin dagatinaa nu jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya ka akkuma obboleettiin keenya jettu ani ergan dhufee ji'a 9 ji'a 9 kana keessatti damoosni naaf dabalamuu qabaayii dabalame jedhanii haasa'anii jette obboleettii koo. Iddoo jirtu garuu hin beeku biyya kee hin himanne yaa'u Saawud Arabiyaas ta'uu danda'a, Dubaay ta'uu danda'a, Kuweet, Beerut biyyootuma hundumarra ta'uu danda'a. Obboleettii koo ani wantin ofii kiyyarraa hangam beekutti fi hangam miidiyaarraa waan garagaraa dhaggeeffadhee miidiyoota garagaraa dhaggeeffadhullee jechuudha akkasuma immoo hanis kan dhufe damoosni waggaa 2 yoo guutte malee si hin dabalamu kun jaluma sararamee beekamaadha waggaa 2 guutte gara waggaa 2 erga xumurteen booda waggaa 3ffaa yoo seente damoosni si dabalama si galee damoosni waggaa 2 fixee 3ffaa yoo seente sii dabalama sun dhugaadha garuu waggaa tokko dhuftee sii dabalama garuu manni dabalan hin jira manni dabalan seera osoo hin taane haa jechuun yoo si jaalatanii bakka damoosa kee kana sii ilaalanii warri gaarii ta'ee warri damoosa isaa shaggaa ta'anii akkasitti siif naanii sii dabalan malee damoosni hanga waggaa 2 fixutti damoosni namaa hin dabalamu kun sirriitti beekamaadha hundi keenya iyyuu hin beekne jechuudha. Kanaaf obboleettii koo hin dabalan yaaduma amma walaa miidiyaarra deemu kana malee waggaa 2 yoo fixe malee mana kam keessattuu sin dabalan yoo si jaalatan qof garuu waggaa 2 finnaan dirqama isaaniitti hin dabalu jechuun qabdaatis jechuudha ofii keessa dubbachuu qabda isaanis immoo beekaniis obboleettii koo walumaa galatti hanga waggaa 2 fixetti damoosni tokko yoo sin hin dabalamu jechuudha waggaa 2 yoo fixan immoo dhugaadha hin dabalamu hundumaayyuu jechuudha damoosa waggaa 2 fixee si dabalamuu baannaan mana san keessa hin hojjetin dhugaas hin jedha mana san keessa hin hojjetin bakka maaliif damoosni dirqama jechuudha amma fakkeenya Saawud Arabiyaa keessatti ijoolleen afaan beektanii 1,200 hojjetan warri afaan hin beekne immoo 1,000 hojjetan jechuudha warri afaan hin beekne immoo 1,000 hojjetaa jechuudha akka Saawud Arabiyaatti isinitti himaa jira. Wannaanis akkasuma natti fakkaate ijoolleen Dubaay jirtanillee warri afaan beektanii 200,000 haga 500,000 naannoo kanaatti natti fakkaate immoo yaa isin nyaataa fi waan akkasii kanneen waan galtaniif jechuudha. Garuu keessa ani Saawud Arabiyaa yaa warra addisiinsi hin dhufa kaa Saawud Arabiyaa warra addisiinsi banameera waan ta'eef hin dhufa. Walumaa galatti warri addisii dhuftan yookiin warri haaroo dhuftanii 1,000 dalagdan haga ji'a haga waggaa 2 jechuudha. Haga waggaa 2 1,000 hojjettanii jechuudha. Yoommoo waggaa 2 fixxanii 1,200 siniikuu jechuudha. 200 yoo takka 200 faarrat namaa gooti garuu 200 seerri jechuudha. Hanga 200 sinii dabaluu qabu jechuudha. Ijoolleen immoo afaan beektanii nyaata ta'ee afaanuma walumaa galatti afaan beektaniidha jechuudha. Nyaata sin beekte erga afaan beekte waa hunda beekti. Kan dhuftaniin 1,200 dhuftan Saawud Arabiyaa keessatti. Ani amma kan warra Saawud Arabiyaa itti irra caala kan haasa'aa jiru. Ijoolleen afaan maaliif waan asirratti beekuuf. Amma fakkeenyaaf Kuweetti Beeruutii kunniin wannaan isaanii bakka ejjetaa miti beektanii akka Saawudii fi wannaa kanatti ejjetaa miti akka Dubaay fi Saawudii kanatti jechuudha. Kunniin warra afaan beekaniif hin beekamneedha addaan baa jechuudha. Kanaaf ijoolleen afaan beektanii
bakkuma kamuu jiraadhu Kuwaitis jiraadhu Beeruutis Dubaayis jiraadhu iddoo kamooteechi waggaa lama yoo fixxe malee damoosni isiniin dabalamu kana beekuu qabdan isinillee jechuudha mirgaa fi dirqama keessanis beekuu qabdan dirqamni keessan waggaa lama fixnaan damoosni keessan akka isinii dabalamudha garuu haga waggaa lama ammoo mirga isinirraa qabu oduu isiniin dabalan jechuudha yoo fedha isaaniitiin isinii dabalan garuu fedhaan isinii dabaluu danda'u kanarratti beekuu qabdan waan kana beekuu qabdan malee walitti haaltaniituma waggaa ji'a takka ji'a lama teechanii damoosni naa dabalamaa hin akkasitti hin jedhamu ijoolleen damoosni hin dabalama jedhamillee warri akkasii kun illa waggaa lama lamaan dabalama damoosni seeruma isaatii waggaa lama lamaan hin dabalamaa jechuudha amma koontiraata waggaa lamaa ergasii fudhatanii manni sun gaarii taanaan waggaa lamaa maarageessi hojjisiifatu jechuudha baqqaatis maaragiin hojjettee damoosa isaanii fixxee gaafachuu hin dandeessu yommuu isaan nama gaarii ta'e ofumaan beekanii sii dabaluu danda'u malee jechuudha kanaaf kana beekuu qabdanii jechuudha amma buletti keenyaatti ji'a 9 erga taateen boodatti amma meeqatu si hafaa waggaa tokkoo fi ji'a 2 miti waggaa tokkoo fi ji'a 3 waggaa tokkoo fi ji'a 3tu si hafa waggaa tokkoo fi ji'a 3 yoo fixxe naa dabalaa jedhin maqa waggaa tokkoo fi ji'a 3 fixnaani irratti waggaa 2 ta'aa miti irra ji'a 9 fixxe amma kanaaf isa yoo xumurtee naa dabalii jedhini saniin booda immoo sii dabaluu jechuudha sinii dabaluu baannaan galaa biyya keessammaa inde rabbi sin dabaluu baannaan afaan beektaa waan ta'eef waa hundumaa hin baratta hin xumurtaa nyaata hin beektaa afaan beektaa qulqullina beektaa daa'ima eeguu beektaa taa'ala waggaa kanatti jechuudha yoommoo gara biraa deemte waggaa fakkeenyaaf Dubaay yoo deemte faa birrii 1,500 illee si fudhachuu danda'u 1,200 ani soodii keessatti 1,200 kan warri afaan beektanii jechuudha yoo biyyarraa illee dhufan afaan yoo beekan warri sun akkasitti kaffalamaaf kanaan alatti immoo 500,600 kun warra keessa ture yoo ta'e malee soodii keessatti hin jiru jechuudha amma Dubaayitti immoo ijoolleen nyaata minaamina warra hojjetu kophaadha silaa isaanii akka keenyatti miti nyaata qofaayyuu 500,600 seentaa jechuudha afaan beekta nyaata beekta taanaan akkasitti dhufama jechuudha sini galee kanaaf walumaa galatti ijoollee warri afaan beektanii fi afaan hin beekne garaagarummaan keessan damoosa irratti malee waan biraati miti jechuudha garaagarummaan damoosa irratti xiqqooshii liyyinnatii qaba isinis immoo waggaa 2 fixnaani bakka waa hunda barattuu jechuudha kanaaf hanga waggaa 2tti damoosni hundumti keenyayyuu akkasuma hin dabalamu jechuudha warri keessaa warrumti gaarii yoo ta'e immoo damoosni isiniif dabalama rakkoo hin jiru amalli kee gaarii ta'e maatii sun gaarii ta'e atis gaarii taanaan damoosa sii dabalu garuu amala ofiitii irra caalatti jechuudha amala keenya tolfannee maatii isa waliin buluudha sinii galtee yoo amala biyyatti kan qabaannu ta'e amala biyyattii san ganne naamusa keenya godhanne nutu danda'uudhaaf yookiin immoo hojjechuuf jijjiirradhaaf biyyaa baane waan ta'eef amala keenya biyyatti qabnu immoo sirreeffannee buluu qabna biyya ormaa akkasitti bulan malee amala biyyatti qabnu sani akka fanaxxarree biyya keenya jiraannu sani biyya namaa jiraachuun hin danda'amu jechuudha kun asumaan gorsa isiniif ta'a obsaatii dalagaa waan isinitti dhufu hundumaa obsaa dabarsaa homaa mitiin darba guyyaa tokko har'a isinitti cellimu har'a nuti dukkanaa'ullee guyyaa tokko nuufee atis gara kaddaaminatti keessaa baatee gara madaamitti deemu ta'a jechuudha guyyaa tokko hin dhufa waan ta'eef guyyichi immoo sii dhufa obsitee eeggannaan garuu obsitee eeggachuu baannaa siif hin dhufu ati baruma baraan kaddamaa taata yoo ati obsuu baatte garuu obsa si barbaachisa waa hundumaattuu cannaqamtee hojjechuu qabda si galee waa hunda isaa boo'ichaan dabarsitee hojjechuu gaddas gammachuus biyya namaa keessatti dabarsinee beennasii dabarsaa jirras jechuudha kanaaf maaliif boru nama taanadha boru dukkana keessaa baanee gara ifaa kanatti deemnadha waan nu dhibee kana waan biyyaa baaneef kana jijjiirranna jenneeti kan waa hunda obsinee biyya ormaa keessa dabarsaa jiru kun immoo obsa si nama barbaachisa sini galee obsa sirritti nu barbaachisa jechuudha kanaaf hordoftoota kiyyaa waa isinitti dhufe hundaayyuu keessattuu qimamochiin akka koo mana madaamii keessa jirtan obsaa dabarsaa obsaatii dabarsa baqa omaa baqa omaa wanni hundumtuu hin darba obboleewu tokko wanni hundisaayyuu hin darba wanni hin dabarre garuu har'a yeroo qabdu kana siyalaa akka hin dabarretti itti fayyadamtu yeroo qabdu teechee nama needdu umriinis hin deema umriin nuti biyyaa baanee fi amma keessa jirru garaagarummaa guddaa qaba jechuudha maaliif yeroo biyyaa baanu daa'ima har'a garuu baqa nama bulchuu danda'u biyya bulchuu danda'u nuti
bakka sammuun keenya jechuudha guddanne waa hunda beekna baranne waan ta'eef nama jireenya beeku waan ta'eef kanaaf waa hunduma sitti dhufu qormaata sitti dhufu hunduma obsaan dabarsi borummoo iddoo guddaa geessa waan ta'eef boru galma kee guddaa ga'uuf deemta waan ta'eef kanaaf ijoolleen mana madaamii keessa jirtanii ani wanna siniidhaamu keessa ijoolleen keessattuu ijoolleen alabaanee wajjinnaa jettanillee ammallee asumaan dhaamsa isin lammaffaan dhaamsa isin dabarsu keessaa ijoolleen baanetu hojjennaa haganaan hojjennaa akkuma lamaan hojjennaa akkuma sadiin hojjenna jettani dhugaa rabbii isin jedha obboloota koo ala baatanii hojjetina ala baddeen hojjetina obboleetti koo yoo manni sun mana cinqii ta'e yoo ta'e malee baddanii hojjetina maaliif isin jedha beektani bakka jirtutti jechuudha ala baatee kuma lamaan dalaguurra mana jirtu sayitti kumaan dalaguu si ushu maaliif jettee jechuun keessan hin oolu maali rakkoo qabaa birriin irra baay'ee jechuu keessan oolu har'a birrii ilaaltan malee cinqiitu jira siqaayitu jira gaafa baate akka amma asiin nuti haasofnu kanaa miti nuti har'a kontiraata jirra akka barbaanne ta'anaaf jechuudha beektanii har'a yoon biyya kiyya nan gala jedhee kalaas tikeetti kennaa biraa gahee yoon jedhee nan gala garuu gaafa ati ala baate wanna hunda mataa kee of dandeessa mana kiraa ofiif of dandeessaa qallaba ofii kee of dandeessaa uffata ofii kee of dandeessaa intarneeta ofii kee of dandeessaa nyaata ofii kee of dandeessaa waa hunda ofii kee of dandeessaa isaanuu jechuudha hojiin hin jiru hojii ji'a takkafaa hojjettee irraa galta isaanuu ji'a iyyuu hin guutan torbee lafafaa mana si qulqulleeffasiisatanii waa hundi si godhatanii si miicisiifatanii si tokkosiifatanii torbee lama gaafa geessu nurraa deemsiin jedhu isaayyuu damoomsa torbee lamaa sanuu siin kenna yookiin siin kenna rakkoo guddaadha kanaaf adaraa keessan bakkuma jirtanitti hojjedhaa bakka hojjertutti nuti ijoollee ala jirtuu fi nuti xalabaa jirru caala yeroo ammaa jechuudha ani waanan ofii kiyyaa argeef ofii kiyyaa ijoollee baatee ala jiran caalaa kuma lamaan hojjechaa kuma sadiin hojjetan caalaa anaa birrii xiqqoodha mana madaamii keessa hojjetetu caala eessaayyuu walitti hin dhufu dhugaa isin jedha jechuudha innaa kana fakkaata dhaamsi kiyyeessa kanaadha adaraa keessan bakkuma jirtanitti obsaa dalagaa isin jechuu barbaada akkasuma warri mana kanaaf haarawaa taatan sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'a yaadaa fi qeeqoo qabaattan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa isin jaalladha isin kabajaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti viidiyoo kanaan immoo turtii gaarii isin jedha baay baay